Duraan dursee baga nagaan karaa yuutuubii kiyyaa dhuftanii ani Dr. Olaanaa Ahmedii sagantaa xiyyataa har'aa keessatti wanni inni isinii gorsa kennuu barbaadu waa'ee premature ejaculation kan jedhamu yookaan dafanii dhangalaasuu kana maalirraa dhufa akkamitti furuu dandeenya yaada jedhu irrattiin isinii ibsa godha. Premature ejaculation jechuun dafanii dhangalaasuu jechuudha. Akka maanaatti yoo fudhanne inni dafanii dhangalaasuun kun sababni isaa maali yookaan ka'umsi isaa maali? Mee takka takkatti adda baafnee ilaalla. Sababa dafanii dhangalaasuu keessa dafanii dhangalaasuu premature ejaculation kun wanni hedduu yaadaan dhiphachuurraa kan ka'e jechuudha. Yaadda'uun sababa tokko hedduu yaadda'u jechuudha. Maaliif jiruu jireenya keessatti cinqamuu, ofitti amanamummaa dhabuu kana hundaatu nama saaxila jechuudha. Isa kanaaf jechuudha. Kan lamadaa osoo qaama walqunnamtii hin oowwisiin walqunnamtii saalaatti fiigu jechuudha. Akkanumatti akkuma horiitti diriiranii deemanii bakka sun dhaqu. Kun hedduu akka haalaan akka dafnee spermiin keenya yookaan premature ejaculation akka dafee uumamu nu godha. Dafnee dhangalaasnu nu godha jechuudha. Kan itti aanu sadaffaa walqunnamtii saalaarraa erga fagaannee booda gaafa raawwatan humnaa ol hawwuurraa kan ka'e dafee dhangala'uu danda'a jechuudha. Dhiirti walqunnamtii saalaa jalqaba gaafa eegalu dafee gadi dhiisuun waan barame kun beekamaadha. Yeroo hedduu jechuudha gisee eegale. Kaafaffaa keemikaala seerootiin sammuu keenya keemikaala seerootiin yoo kan hin jirre ta'e sababa kanaaf rakkoo cimaa ta'uu danda'a jechuudha. Kun rakkoo hawaasummaa xiinsammuu hariiroo kana hunda nama saaxiluu danda'a jechuudha. Hawaasa keenya keessatti ni beekna. Rakkinni kanaa kun itti dhufnaan hawaasa keessa waa hedduu maatii tokko keessatti waa hedduutu uumamuu danda'a jechuudha. Egaa kana jennee dafnee akka hin dhangalaasne maal godhuu qabna? Akka ogeessa fayyaa tokkotti wanni inni isinii himuu barbaadu hanqa qabxii torbaa takkaan isinii himuu barbaada. Takka bilisummaa qabaachuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa goonu bashannanaan suuta raawwachuu sirna hojjechuun gaariidha jechuudha. Ispoortiiwwan jabeenya qaamaa raawwachuun mataan isaatiifuu bu'aa qaba. Ofitti amanamummaa keenya dabala jechuudha. Qaama walii oowwisuu, miraa keessa wal galchuu, foreplay akka jedhamu jechuudha. Warm-up wal godhanii jechuudha. Suuta qaama walii ho'isanii eega isinis fadhiinsi ol ka'e booda jechuudha. Gara hojiitti seenuun ni danda'ama jechuudha. Sadaffaa isa malee isinis akkasuma akka raawwattu taasisuudha. Fadhii isaa dheereessuu bira dabree fadhii isiitillee kan isaatiin qixxeessuu danda'a jechuudha. Saniif jecha dubartiin yeroo guddaa irra gubbaarra dubartiin gubbaarra yoo teesse pozishinii woman on the top yoo teesse hedduu filatamaadha jechuudha. Afraffaa yeroo raawwachuu jirtu fadhiin keenya akka nutti dhufe yeroo barru daandii ittiin raawwachaa turre sun pozishinii jijjiiruu qabna jechuudha. Okay? Pozishinii sun jijjiiruu qabna. Kana beekuu qabna jechuudha. Pozishinii silaa duraan ittiin hojjennu sun jijjiiruu qabna jechuudha. Yeroo fincaan fincoofnu shanaffaan yeroo fincaan fincaannu fincaan kana idduutti dhaabaa fincaanu shaakaluu qabna. Ujummoon ispermii dabarsitu kun akka
leenjifamtuu ta'a jechuudha. Yeroo fincaanumaafuu mana fincaaniitti deemnu fincaanee adda dhaabaa qaama keenya leenjisuu qabna jechuudha. Kamaayyii jidduutti addaan kutuudha. Yeroo raawwachaa jirtutti akka fadiin dhufu jiru sammuun keenya osoo beeknu raawwachaa jiru dhaabuudha jechuudha. Kuni fiifuu akka dafnee dhangalaasne nu godha jechuudha. Wanta mi'aawu dhaabuun garuu ni ulfaata. Yoo boombii nurra dhoosanuu gisee sun namni if quban qabu. Garuu yeroo sun yoo keessaa baafne osoo raawwachaa jiru kana ittisuu dandeenya jechuudha. Saniif jecha sagantaan har'aaf isinii qopheesse kana fakkaata. Sagantaa wal fakkaatuun hanqa wal agarru nageetti.